ما شاء الله تبارك الله haaluma salphaa ta'een ciree hedduu takka namatti toltuu fi hedduu takka nama hawwatu haaluma salphaa ta'een mana keenya keessatti dalagnee nama kamiifuu dhiyeessuu dandeenya baay'eetti akka mi'aayaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota siimbootu hundi keessanuu akkam jirtan fayyaa keessanii. Alaamanni isaa namni keessan nagaa isiniin jedha warroonni biyya alaa jirtanis warroonni biyya keessa na cinaa jirtanis hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya isin haa qaqqabu isiniin jecha akkuma argaa jirtan kana maashaallah har'aan tani ciree kana fakkaatu waliin kan hojjennu ta'a. Egaa hagadhuma viidiyoo kiyyaatti na waliin turaa isiniin jedha like gochuummoo hin dagatina. Egaa viidiyoo hanga isinii dhiisu hunda isaatu aada dalaaltanii like godhaa wanti itti kafaltan hin jiru wanti isin miidhu takka hin jiru jechuudha. Ittiin bohaartanii laaltanii like gootanii yoo baatan wanti isin irraa hir'atu hin jiru isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa walumaan garuu jetti seenaa akkuma argaa jirtan kan amma wantoonni barbaachisan egaa wanta yeroo kamuu mana keenyatti dalagnuudha. Akkasumallee mootuu namni hojjetee hin beeku osoo hin taane haala kamiin akka hojjetu isinitti agarsiisa. Shunkurtii kiyya eega quncisee dhiqadheen boodanii ciradhaa kanatti akka ani barbaadutti jechuudha. Tariitii gurguddisuullee ni danda'ama bulleessuullee ni danda'ama sun akka filannoo abbaatii rakkoon qabu garuu gara lamaanittuu isiniin jedha wanti nu hojjetu deemnu kuni. Eega shunkurtii kiyya akkanatti ciradheen booda qullubbii adillee ni bulleessa. Akkuma argaa jirtan kana qullubbii adii kana gara duubaa kana bulleesseen booda deebi'eetiniin egaa gara inni dhiqoo bulleessa jechuudha. Inni rakkoon qabu tariitii kana caala bulleessuun barbaachisaa ta'e illee soogidditti goonee bulleessuu dandeenya garuu haaluma kanaan illee gahaadha. Isiniin jedhaatti aansee mootu wantoota jijjiiramu kana yeroo takka cicciree gara dalagaatti seenna. Egaa timaatima kiyyachi irraa dhiqee gara lulla'een booda isallee walumaan kan ciccirru ta'a tariitii faqaffaquullee dandeenya garuu har'aan tana firfirii hojjetu waan ta'eef akkanatti irraa quncifadhee quncee isaa kana wajjin hin godhu. Maaliif yeroo quncee isaa hojjecirtan wanta isin dalagdan san keessaa inni kuuwwan bilchaatee qunceen isaa kun immootu nyaata keessatti hafa jechuudha namatti hin tolu. Kanaaf quncee isaa irraa quncisee akkuma argitan kanatti cicciradha jechuudha hordoftoota kiyyaa. Egaa akkuma argaa jirtan kana wanni cicciran geessinee jirra. Egas booda mootu biradistii kiyya stoof irra kaa'ee jira. Akkuma argaa jirtan kanatti biradistii duwwaa irra kaa'ee eega bishaan inni irraa xuuxee keessaa xuuxatteen booda biradistiin zayitiitti qicanna. Istoofiin kun ka gara garan jiru haayiliin qabu gara na jijjiiradha. Argitan jedhee yaada isinitti mul'ata jedheeti yaada hunda keessanittu kuni qaamna irratti gayyare kun haayilii qaba yookaan jijjiire kuni kasaan kun irratti immoo shaayii kiyya irratti deeffadha. Bishaan kana isa amma hojjetaa jiru kanaaf illee irratti fayyadamee dhumarratti immoo shaayii danfisa jechuudha. Kanaaf biraan kaaya. Yeroo waan akka itti hojjettanii waan garaagaraa gisee hojjettan bishaan ho'aa fayyadamaa isiniin jedha. Egaa akkanatti irra kaa'een booda yoo zayitii yoo biradistiin teenya ho'ite zayitii keenya itti qicannaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkuma argaa jirtan kana bishaan keessa gogee jira amma zayitii itti godha biradistii utuu tanatti haala kana yoo gootan hedduu akka bareedaa hedduu akka mi'aayalleedha. Kanaaf hundi keessaniyyuu haala kanaaf fayyadamaa isiniin jedha. Haala kanaan hojjedha isiniin jedha. Egaa akkanumatti akkuma argaa jirtan kanatti egaa isiin ho'iteen booda zayitii kiyya itti qicadha isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkuma argaa jirtan kana zayitii hagana gahu takka itti qicadha. Egaa akkana isiniin jedha zayitii keenya itti qicannee saniin gara kaanii kun akkuma argaa jirtan kana amma itti qadaaddanna haganni dhiqqoo ho'utti. Garmalee danfistanii zayitiin gubatu hin qabu dhiqqoo yoo inni danfe itti godhanna jechuudha shunkurtii keenya. Akkuma isinitti mul'atu kanatti kunoo ammaan tana danfutti jira waan ta'eef olii yaagni danfuun eegina. Zayitiin hedduu takka ho'aa eega deemeen booda waa itti naxxan beektanii danfuu isaa. Kanaaf shunkurtii kiyya itti naqaadha isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa warroonni hanga ammaa chaanala siimbootiif haarawwataa ta'e yoo jiraattan subscribe gochuudhaan maatii siimbootaa isiniin jedha. Viidiyoon isiin hojjettu akka isin bohaarsullee abdiin qaba. Kanaafuu subscribe gochuudhaan maatii kiyya taatanii wanta gadhiisuu hordoftanii ittiin bohaartanii barumsa qabu ta'e barumsa irraa argattan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Warroonni immoo jalqabumarraayyuu na waliin turtanii hanga ammallee maatii kiyya taatan hedduu takka galatoomaa faadhaa galanni keessan dachaa haa ta'u isiniin jecha. Akkasumallee viidiyoo gisee ilaaltanii geessitan like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa shunkurtiin kiyya haala kanaan bilchaateetiin jira haala salphaa ta'ee mana keenya keessatti egaa dubartii mala garaagaraa beektii ni beektanii mire
yeroo baay'ee har'as borus iftaanis waan tokkoon dhiyeessinaa mana keessan keessatti nama kamuuf haa ta'uu baatu mana keessan keessatti ijoollee keessaniif ta'e ofii keessaniif ta'e abbaa manaa keessaniif ta'e egaa nyaata mana keessatti waan qabdanirraa garagara waan garagaraa dhiyeeffachuu dandeettanii barbaree kiyyatti godhadheetiin jira maal jechuu barbaadeeti haadhallee firfirii gootee borus firfirii gootee iftaanillee firfirii hin godhini egaa karaalee garagaraatii wantuma mana keenya keessa jiru kana yoo jedhu dirqama waan hin jirre deemnee suquun irraa hin jiraatu waan mana keenya keessaa qabnu jijjiirree karaa garagaraatiin dalagannee egaa ijoolleetti innas akka gammachuun nyaattu gochuu ni dandeenya isiniin jedha hordoftoota kiyya kanaafuu wanta mana keenya keessa jiru haala garagaraatiin jijjiirree haala hedduu namatti toluun daddalaguu dandeenya yeroo wal fakkaatu waan wal fakkaatu dalaguun onni miti isiniin jedha hordoftoota kiyya bishaan illee danfeetiin jira amma istoofii jal'aan fadha egaa akkan isiniin jedha kanaafuu gara shunkurtiin keenya kun haala kanaan gara bilchaatutti deemaa jira egaa yeroo waan akkanaa dalagdan qulleetii yookaan barbaree fi shunkurtii egaa shunkurtii bilchaateen booda barbaree gizeetti gootan barbaree kan sirri sukuumuu qabda yoo dhiqaate daqiiqaa 10 barbaree qofa egaa barbareen itti galeen booda jechuudha shunkurtii gizeetiin san dura bilchaateemi egaas booda barbaree itti qicanii egaa kanatti sirritti daqiiqaa 10 fi bilcheessaniin booda timaatima itti galchaa yeroo kamuyyuu maaliifi yoo barbareen kun osoo bilchaateen timaatima itti gootan erga timaatima itti gootaniin booda wantiin bilchaatu barbaree agas maraa miti jechuun timaatima itti gootaniin booda gubaan barbaree sun keessaa bilchaateetiin hin badu jechuudha osoo timaatima ittiin godhin dura bishaan dhiqoo akkana xabxabirra godhaa sirri bilcheessuu qabdan barbaree keessanii dhiifamaa yeroo makamu jechuudha kun akkuma argitan kana daqiiqaa 10 takka turee jira barbareen kun jechuudha biddeetti galee kasan dura osoo hin ta'in ka shunkurtii zeetii osoo hin ta'in erga barbaree itti galeen booda daqiiqaa 10 takka bilcheessuu qabda waan kamuyyuu sirritti sukkumtanii jechuudha eegas booda qullubbii adii itti godhee beekaatumaan amma itti godhee tariitii gizee shunkurtii itti gooneen booda itti godhuu dandeenya garuu firfirii dalaguu deema waan ta'eef akka fooliin shunkurtii baay'isee guutumaan guutuutti fooliin qullubbii keessaa hin banneef jecha eega barbareen keenya bilchaateen booda itti godha isiniin jedha hordoftoota kiyyaa itti aansee dhumarratti timaatima kana itti godhadha egaa timaatima akkuma dura isiniin jedhe firfirii gizee gootan osoo akkana gootanii bareedaadha yookaan yeroo bulleessan agas maraa miti jechuudha egaa timaatima itti galchee kunis daqiiqaa 10 takka bilchaateen booda kunu timaatimni keessatti du'uutti jira haga inni dirri isaa gallaafee keessa kayajjabaatu dhumatu ni bilcheessina jechuudha egaa kanatti waliin geennee ammallee haga takka ni bilcheessine itti qadaanne akkan isin jedha hordoftoota kiyyaa eegatti qadaanne diqqoo turreen booda kunoo kanaaf akkaataa haaluma argitaniin kanaan kunoo suugoon keenya gara ga'uutti deemutti jira maashaallah timaatimni dura keessatti jajjabaatu ni keessaa dhabamuuf diqqoomatu hafee amma gara dhumaa waan keenne fontoota itti godhatu qabnu itti goone saniin gara kaanii biddeena keenya itti godhanna egaa amma sooqidda itti godha akkuma argaa jirtan kana sooqidda yookaan ashaboo itti godhadha maaliifii gara dhumarraa gaa jira waan ta'eef egaa sooqidda itti gootanii diqqoo turtaniin booda egaa akkuma argaa jirtan kana kanatti qadaadee ka'ee sooqidda itti goonee diqqoo erga turreen booda namni firfirii baay'istanii dalaguu dandeettan amma yeroo kanatti bishaan itti qiccatanii diqqoo tursiisuu qabdan jechuudha ani baay'eellee ittiin qicu garuu haga takka itti qica akkuma argaa jirtan kana diqqoo itti qica baay'ee miti tariitii biddeena 2 biddeena 3 sanii ol hojjetuu dandeettan maatii guutuuf jechuudha maatii baay'ee horii qabdan bishaan diqqoo itti dabalatuu dandeettan jechuudha an garuu itti qicellee hin jedhamu hedduu takka diqishuu itti qice amma qimamee itti godhe qimamii gizee mana qabaattan dhuma kanarratti irraa baasuuf daqiiqaa 5 yoo fi suugoo keessanitti godhattan jechuudha loon qabaatin rakkoo miti egaa kana gooneen booda daqiiqaa 5 takka tursiisnee saniin gara kaan istoofii keenya jala dhaanfanna isiniin jedha hordoftoota kiyyoon itti goonu gaheetiin jira tariitii amma dhadhaa yoo qabaattan maashaallah dhadhaa aarsii asallaati irraa dhufe dhadhaan kun maashaallah hedduu akka namatti tola dhadhaa qulqulluu jechuudha dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa kana dhadhaa qulqulluu argachuun gabayarraa hedduu akka ulfaata wallaahi ati qulqullu jettee bittee gaafa mana galtee ittiin baasite wallahi waan biraati jechuudha baay'ee akka nama jibbisiisa kanaaf dhadhaan kun asallarraa ka dhufe jechuudha
akkuma argaa jirtan kana dandeettii kiyya biddeena kiyya haala kanaan ni mummuradha. Yeroo baay'ee firfirii gisee gootan haala kanaan mummura. Maaliif isin jala wanni hin ta'u nam tokko firfirii jedhee akkuma marqaatitti kan godhu jira. Haala kanaan yoo gootan hedduu takka isin jala hin marqamu jechuudha. Gisee firfirii gootanii akkanatti muruun isaanii fi fayyada jechuudha. Akkanatti murri taanaan dhiquu waliin dhoofna malee akka namni tokko firfirii gisee dalagu sirriitti waliin sukkumee eegas booda yoo dhiyeessan marquma fakkaata jechuudha. Akkas isin jalaan ta'u yoo haala kanaan mammartanii mummurtan. Egaa akkan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Egaa viidiyoon kun akka isinitti tolu abdiin qaba. Yoo isinitti tole laayikii gochuudhaan na mirkaneessaa isiniin jedha. Akkasumallee mootu viidiyoolee garaagaraa isiniif hojjedha. Isin wanta barbaaddan yoo jiraate koomentii barreessuu hin dagatinaa. Namoonni viidiyoo qulqullinaa na gaafattan mootu yuutuubii biraati irratti gad isinii dhiisee yeroo darbe viidiyoo darbe jalatti liinkii isinii kaa'ee ture. Liinkii san gad tuquudhaan dhaxxanii achirraa fayyadamuu dandeettanii achirratti ilaaluu dandeettan namni isinitti tole jechuudha. Gisee mara liinkii kaa'uun barbaachisaa miti. Kanaaf viidiyoo duraa tokko jalatti dhaqaatiniin achi jala liinkii kaa'ee jira jechuudha. Warri viidiyoo duraanii dalagi jettan achirraa dhaqaatiniin daawwadhaa. Viidiyoo haaraa yoo gadi isinii dhiise immoo sheerii isinii godha jechuudha. Wanta an sheerii isinii godhu ilaaltanii achirra fayyadamuu dandeettanii. Maal jechuu kiyya viidiyoo sanirratti kan qulqullinaa yoo gadhiise isaan gadhiiseen booda kanaan sheerii isinii godha jechuudha. Namni barbaadan dirqamaa miti dhaxxanii ilaaluu dandeettanii irraa fayyadamuu dandeettanii waan ofii kiyyaa fayyadamirraa isinii gadhiisa jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa firfiriin keenya haala ajaa'iba ta'een gaheetiin jira kana fakkaata. Amma haa nyaannu hin bahinaa isiniin jedha. Maashaallah wallahi baay'ee takka namatti tola. Haala kanaan gootanii nama dhiyeessitan hedduu nama hawwataa. Qaaraa kan inni itti godheef ni beekaa diimatti qaaraa hawwate jechuun keessa hin nafu garuu nama hawwata hedduu takka nama hawwata jechuudha. Barbaree waan qabuuf qaaraan hin barbaachisu garuu wanta tokko nyaatuun duratti yoo akkanatti ijatti nama bareede baay'ee bakka hedduu jaalatan nyaata jechuudha. Namni dhiyeessituuf sunillee gammadaatiin nyaata. Kanaaf isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyyaa kanarraa kan gammaa kana fakkaata. Akka isinitti tolullee abdiin qaba. Kanaaf hundi keessanuu laayik gochuu hin dagatinaa. Yaada keessanillee barreessa. Viidiyoo biraatiin yeroo dhiyootti walitti deebina inshaallah. Hangasitti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaana ta'a. Horaa bulaa isiniin jedha. Hedduu takka isin jaaladha isin kabaja. Egaa viidiyoo biraatiin walitti deebinutti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti